በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከበጀምቶታ ፊ ጃላታምቶታ ማቲወን ዋቀዮ ኦርዶፍቶኒ ኡርጂ ተዋይዶ ከንታተን ሁንዲ ከሰንዩ መቃ ዋቀዮቲን አከም ጅርቱ አከም ዮነጌሰን አከም ቱርተን ዝንንጀን ገላቴፈሙና መላሳ ከንቴ ዋቅኒ አባ ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ ከንከበጀሚ ፊ ኦሎል ከንጀደኑ ፋት ኢጋማቲ ወን ዋቀዩ ዋና ዳንስ ኒቀበድ ዱፈራ ዋንተ እራበረቹ ቀብደን ዮከንሞ ከን እራበረቹ ደንደኝ ጅኒ ሲኒቀበድ ዱፈ ዋንቴፍ ቪዲዮ ከና ሁንዲ ከሰንዩ ሀገ ጥሙራሳት ደገፈዳ አከሱመስሞ ሰብስክራይብ ከንጀሩ ከና ጥቁዳን ሰብስክራይብ ጎቹ ከሰን መቃ ዋቀዩቲን እንደገቲና ሲንጀና ወሮኒ ኢላላ ይርተንሞ ላይክ ጎዳ ኮፒ ሊንክ ጎዳ መቃ ዋቀዩቲን ሲንጋፈን ጀቹ ኤጋ wanti arra qabanne dhufne maalidha yoo jenne warroonni shakkitoonni faarfannaa jedhanii faarfannaa miti garuu isaanii faarfannaa jedhanii kan faarfatan tokko waliin daawwanne walitti deebinamee maatiiwwan waaqayyo. እሺ ይታዲስሉ ኢጋማ ኩኒ ማል አየተን ሚማቲ ወን ዋቀዩ ሚከና ወንቲ ኩን ማሊ ፋርፈና ደሙ አከስመሞ ወሊሳ ደሙ ወይዱ ደሙ ከና እሺ ሚማቲ ወን ዋቀዩ ዋቀዩ ዳፍ ከንያቱ ከና ዋቀዩ ዳፍ ፋርፈናን ከንያቱ ከና dibbe waaqayyo kanimmo kabaru waaqayyo fakkeenya waaqayyo gooftan nu barsiiseen fakkeenyi tokkoon isaa kan qabu isa sanarra taani hudduu isaaniitiin isa irra taani isaan akkasiin gadi rukutu jechuun Kiristoos isuma fannifame san warroota fannisan jechuudha maatiiwwan yuudota jechuudha maaliidhaan hubannaa yoo jenne dibbee waaqayyoon fakkeeffamu tokkoffaa kirriin isaa yookaan immoo gogaan isaa sun gidirfamuu dirmimmaa'uu sana kan argisiisudha maatiiwwan waaqayyo tokkoon manni kiristaana keenya hiika isaa kan kennitu isa sana garuu isaan irra taanii teessoo godhatanii akkattiin mana amantaa keenyaan barbadeesseeru maatiiwwan waaqayyo mee hundi keessaniyyuu viidiyoo akkana yoo argitan bira hin darbina gonguma Biraan darbina irratti hojjedhaati wanti akkana akka nurraafuuf wanti akkana kun gongumaayuu mana amantaa keenya ortodoksii tawaayidoo kabaja isheen duraan turte sana gadhiisa waan ta'eef maaliif itti fayyadamni mana kiristaanaa meeshaalee qulqulluu jedhame kan kaame keessaa tokko kabaroo waan ta'eef kabaroon immoo isaan akkatti teessoo godhatanii gadi dabaddabu isaaniitiin baay'ee tokko namatti dhaga'ama maatiiwwan waaqa kanaaf warroonni ilaaltan hundi keessaniyyuu video kana isaanif warroota shakkitootaaf share godha like godha dhugumatti sinin jedha share godha fitii biraan gaa nuti akka seera fi mana kiristaanatti dibbeen kan waaqayyoon ittiin faarfannu yeedaloo yaaridiin mi'aawa sanaan kan ittiin galateeffannu akka mana kiristaanatti ikkawan hedduu kan qabudha garuu isaan irraa wantoota akkana kana yoo taasisan dhugumatti baay'ee tokko namatti dhagama maatiiwwan waaqe kanaaf warri sagalee kana dhageessan obboleewwan keenya kanaaf dhugumatti akka barataniif maaliif isaan islaam beekan durmayu faarfannaadha jedhan kinoo akka hedduutti yookaan immoo meejarii hedduutiin kan seenan amma fakkeenyaaf faarfannuma isaanii tokko osoo fudhanne hedduu biraatiin yeedaloon ol fakkaata kuni faarfannaadha maatiiwwan waaqe faarfannaan bifa tasgabbaa ta'een waaqayyoon gooftaa keenya kan ittiin yaadan rakkina keenya kan ittiin furmaata ittiin argan kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ittiin galateeffannuudha malee akkamittiin kun faarfannaa taame baay'ee tokko nama dhiba maatiiwwan waaqe dhugumatti
Barri hamma keessa jiru kun baay'ee ulfaataadha. Maqaa koo Iyesuus jechuudhaan kan dhufan baay'eedha jedha kitaaba qulqulluu Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26. Kanaafi isaan maqaa Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin dallaluuf warra dhufanidha. Ilaala hubadhaa maatiiwwan Waaqayyo. Isaan jecha addunyaarra waan gargar baasu isaanii qabu wanni tokko hedduudha faarfannaan isaanii. Barumsi isaanii barumsa lafarraati. Akkasumas immoo hin soomani, hin kadhatan, hin sagadan. Hundi keenyayyuu warroota shakkitoota akkanaa kanarraa of eeggachuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Of eeggachuu qabna, jabaannee dhaabbachuu qabna. Akkasumas immoo mana kiristaanaa keenyatti meeshaalee manni kiristaanaa keenya ittiin fayyadamtu seera fi qannoona dogmaan ittiin tumamee jiru sanaan jechuudha waan deemuuf kun nama gaafachiisa maatiiwwan Waaqayyoo. Meeshaalee Ortodoksii Tawaahidoon seeran kabajaan Waaqayyoon kan ittiin galateeffattu, Waaqayyoon kan ittiin faarfattu. Isa sana immoo isaan arra yoo akkana godhan baay'ee tokko namatti dhaga'ama maatiiwwan Waaqayyoo. Barri kun bara isaanii akka ta'e sirriitti nu hubachiisa. Bara xumuraati, bara raajota sobdootaati. Kanaaf nuti immoo kiristaanonni hundi keenya bakka jirrutti jabaannee dhaabbachuu qabna maatiiwwan Waaqayyoo. Bakka jirrutti jabaannee yoo dhaabbanne amantii keenya yoo cimne dhugumatti mootummaa Waaqayyoo kan nuuf qopheete isa sana mirga Waaqayyoo dhaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu wanta isinitti himu maalidha yoo jenne wantoota kanarraa akka qusattan, jara kanarraa akka fagaattan, isaan jireenya addunyaa jireenya lafa kanaa san lallabu maatiiwwan Waaqayyoo. Nuti garuu isa Kiristoosiin fannifame sana waan lallabnuuf, isa samiirra jiraatu jiraata bara bara sana waan lallabnuuf, manni kiristaana keenya qulqulluu jettee yeroo hunda saa 24 kan galateeffattu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin waan waaqessunuuf. Kanaaf warroota shakkitoota akkana kanarraa fagaachuu qabna jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kuni baay'ee tokko kan nama naasisuudha. Baay'ee tokkos immoo kan nama wanti jedhudha. Waan ta'eef hundi keessaniyyuu viidiyoo akkanaa kinoo akka ammas ni daawwachiise kana jechuudha. Viidiyoo akkanaa kana yoo argitanii irratti hojjedha. Maaliif wanti mana kiristaana keenya taame kan mana kiristaanatti gati ta'eef. Kabaroo isaan fuudhanii arraa addaraasha isaanii keessatti yoo akkattiin irra taanii teessoo godhatanii akkattiin yoo gadi isaanii rukutanii nuti ilaaluun dirqamaa miti maatiiwwan Waaqayyoo. Nutti dhaga'ama waan ta'eef, nuti tajaajilaa mana kiristaanaa waan taaneef. Maaliif kan ittiin Waaqayyoon ittiin galateeffannu yeroo hunda keessa isa tokko waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu bakka jirrutti tasgabboofne, bakka jirrutti jabaanne akka dhaabbannu Waaqayyo gooftaan nu akka gargaaru. Barri kuni dhugumatti dubbachuuf faarfannaanis bara akka hedduu ta'e. Faarfannaa fi hedduu kan gargar hin baasne. Akkamiin gargar baasna amma mi faarfannaadha jedhan isaan faarfattoota yookaan immoo faarfannaa warra shakkitoota kana ilaaluu hin dandeessu. Faarfannaadha moo hedduudha moo gargar hin baasuu hin dandeenyu gonkumaa maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf hedduus dhaggeeffachuu faarfannaa isaaniis dhaggeeffachuu taadhis gonkumayyuu lachuun iyyuu nama waaxa waan ta'eef. Lamaan iyyuu hin dhaggeeffatina jedha kitaabni qulqulluun waan ta'eef. Kanaaf hundi keenyayyuu osoo isa sana dhaggeeffachuu baanne manni kiristaanaa kan nu abboomte faarfannaa qulqullicha Yaareediin kan kenname gizii araaraa fi ziliidhaan hundoofne seera mana kiristaanaatiin kan ba'e osoo Waaqayyoon ittiin galateeffanne kan jedhudha. Yaanni kun jechuudha. Kanaaf shakkitoota akkanaa kana yoo argitan maatiiwwan Waaqayyoo bira hin darbina. Isaan irratti hojjedha. Kuni maalidha? Meeshaa mana kiristaanaa keenya fuudhuu yaa baatan maaliif fuudhan? Eenyuti eeyyamee fi manni kiristaanaa kan ittiin tajaajiltu isaan irraa atoobistaraadha bitanii ittiin galateeffatu. Yookaan immoo ittiin teessoo taasisatanii ittiin maqallajaa yookaan qaldiidhaan haala kanaan ittiin burraaquu isaaniitti dhugaa baay'ee namatti dhaga'ama maatiiwwan Waaqayyoo. Maaliif osoo Waaqayyoon ittiin galateeffatanii haa ta'u isaan teessoo godhatan maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf meeshaalee garagaraatti tsinaaxilii ni fudhatan, masiinqoo ni fudhatan.
akkasumas immoo maqoomanii fudhatan wanti hafe hin jiru amma keessattuu taaddisoo yookaan immoo haaromfama kan jedhaman sun baay'ee tokko ulfaatudha san ortodoksii irraa gargar hin baastu maatiiwwan waaqayyoo sirriitti nu badhaa ilaala ortodoksii irraa isaan gargar baasuuf maalidha yoo jennee meeshaalee garaagaraatu itti dabalama faarfannaa isaan irratti yoo ilaaltan keenya faarfannaan masiinqoo kiraaraa fi baganaadhaan kan faarfatamu yookaan ululleedhaan kan faarfatamudha innis seera mana kiristaanaan bu'uura taasifateeti jechuudha. Garuu yommuu kan isaanii gitaara garaagaraa ni qaba dibbee garaagaraa ni qaba akkasumas immoo baay'ee qaba kiiboordiis ni qaba isa sanaan gargar baastu malee faarfannuma keenya fakkaata kan taaddisu isa sana sirrittiin gargar baasa maatiiwwan waaqayyo baraan fakkaachuun maaliif zamaniin waan jedhuuf baraan fakkaadha waan jiruuf bara kana fakkaannee nuti immoo jabaannee ortodoksummaadhaan cimnee akka dhaabbannu waaqayyo gooftaan nu gargaaru. Kanaaf hundi keessaniyyuu maatiiwwan waaqayyo bakka jirtanitti wanti isin gorsu maalidha? Faarfannaa isaanii kana gongumaayuu yoo argitan biratti hin darbina. Kun maalidha? Irratti hojjedha. Akkasumas immoo riippoortii irratti godhama. Gubaa jira. Maaliif wanta keenya waan fayyadamaniif? Nuti hamaan hin deebisnu garuu wanta ortodoksii tawaahidoon ittiin galateeffattu wanta nuti ittiin yeroo hunda ittiin gaggeessinu kan ammoo isaan waan akkattiin qoshaashessanii fi dhugumatti baay'ee tokko namatti dhaga'ama waan ta'eef obboleewwan keenya hundi keessaniyyuu gahee kiristaanummaa qabna waan ta'eef viidiyoo kana sheer warra shakkitoota biraan nu ga'a. Viidiyoo akkanaas yoo argitan bira hin darbina. Dhugaatti baay'ee tokko natti dhaga'ama yoo ilaalu faarfannichi isaanii nan himne baay'ee. Faarfannichi isaanii akkuma jirutu ta'e garuu immoo meeshaalee keenya maaliif fayyadamu kan jedhutu baay'ee nanaasise bakka. Kanaaf nuti meeshaaleen keenya ortodoksii tawaahidoon kan ittiin fayyadamtu inni jalaan tuqina jechuu dirqama keenya qabeenya keenya gadi ta'eef. Kanaaf obboleewwan keenya warroota bira jiraniif warroota sagaleen kun dhaga'amaa jiru urjii tawaahidoo kan taatan hordoftoonni keenya hundi keessaniyyuu viidiyoo kana daawwadhaatii sheer gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatina isiniin jenna. Akkasumas immoo viidiyoo kana laayikii gochuu keessan haga isinii danda'ame obboleewwan keenya shakkitoota sanaaf akka sheer gootan maqaa waaqayyootiin isin gaafanna. Kan nu kakaasee nu jalqabsisee kan nu xumursisee waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Waaqayyoof galanni haa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf hanga bara baraatti ameen.